itti seenna irra deebuudhaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bagana gaan dhuftan warroottan salaamtaan jenne yooyya isiniin jenne hundi keessanu akkuma beekamu idduu tana tuktuk irra jirra tiktok yallee warri narkatiin harkaddaa follow godha ichirratti sa'a dheertuu jira gaariidha ni mari'an rakkoon hin jiru facebook irratti ifumaan haasoyta namoota irraa yaada fuudhuuf hedduu nama fayyadaa jechuudha. So eegaan hangana jee akkuma beekamu haala yeroo jetti arra haala yeroo tokkoffaa dhimma obbo Taayyeetiin eegallaa jechuudha. Obbo Taayyee dandaa dursa akkuma isin beeytan yaa obboleeyyan kiyya waa irraanfachuu jetti yaa caalulleen waa irraanfachuu jee goonni keenya waa irraanfachuu. Namicha shayxaanticha jennuun kana nu caalaa namni gatii itti kafaleen jiru arra amma durallee isinumatti iyyuu turre isinuma boohu turre namni sirna kana lafa qabachiisuudhaaf Taayyee dandayaa caalaa carraaqe ni jira yoo jetteen kijibde jechuudha namni isa caalaa ganame ni jira yoo jettellee ni kijibde akkamiji ganameen afne ilmaan isaatii fi maatii isaa ilmoo amma sadii hunda shayxaanticha ala facaase jechuudha mana qabalee keessa namni isarra laffeellee hin jiru namni isarra ganameellee hin jiru jechuudha. So asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii sirna durriyyee sigale ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku namni kun na wajji laffe'een beeku gatii namaan beeku maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha. namni yoo gatii namaan beeyne ifiif gatiin qabne ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne aboo arraa arrilleen akkana godhu aboo arranattillee dallanee akkana godhatu yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beeytaa jechuu kun qaallichi namoomallee hin qabu jechuu namni inni dura nyaatu namni inni dura namatti kofalchiisu durriyyee gartee wadallootii aangorra guurate kana yeessarii kana aangorra guurate kana namni dura inni itti kofalchiisu nama isaa laffee jechuudha nama isaa gatii baase akkuma beekamu Taayyee danda'a kijibaan fuudhanii hidhat deebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii yakka sadiin himatanii jechuudha. yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii mee boleeyyan kiyya mee isinummaan ta'a madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasii harka garree sangubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte sigale yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin Taayyee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan shayxaanaa ol shimallisii ol warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol Taayyee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin qawwee irra faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagaw godhaa oola qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii hidhaatti murteessuu deemanii hiikaan kanaa maali maaliif du'uu diddee akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee maaliif gartee yaaliin ajjechaas yeroo sadi sirra geggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha kanuma malee hin jiru jechuudha qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru qawwee faarsee bulaan mana guuttatee taa'anii hin jiru
kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru. Sigale. Maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoosa jechaan jiru. Shaashamannee keessatti dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu. Sigale. Biyya akkasii keessatti qawwee takkasirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira jechuudha. Ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama. Waan kana nu caalaa ittiin laffaane taayyee caalaa ittiin xiqqaanne taayyee caalaa ittiin arrabsamne taayyee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne. Sigale. Arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru. Warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru. Warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan. Warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna. Bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e. Ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeynen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha. Qawween har'a akkasii marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu. Qawween har'a ati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa mislaa willuma distii takka akka waliin dhawani albaatii qofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti. Qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa sheexaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himii. Sammuu teetitti himii. Sabuma irra dura dhaabbatte sabuma irra isaa duu jiru. Isaa rakkachuu jiru, isaa buqqa'uu jiru, isaa gibiraan gidirsaa jiran. Sigale arra gartee ati irratti ashooftu. Arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha. Booda kanumaas si qabachuu ta'a. Nuti gaafa gartee sheeyxaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata Oromoo Oriyaa dhufne. Maaliif gaafa keenya san laftillee nagaa amma lafti babbadeera. Sigale. Warra gubatee sitti iyyuu jira. Warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira. Kana mara diddee yoo itti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa jechuudha. As deebuun baay'ee ulfaataa jechuudha. So kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira jechuudha. Saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha. Sigale namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaanee hidhamee ba'e. Arrallee jiruusaa hidhat dabarsu jira jechuudha. Namni kun akkuma naafi ati maatii qabnu maatii qabu. Akkuma naafi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada. Jireenyi gartee ilmaan Oromoo irra gudeedaman. Jireenyi gartee qaallichi sheeyxaanni kun gartee dhiiga Oromoo irra dhugu maal naa godha? Bu'aa maal naa qaba? Jechuudhaafi gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigale arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira jechuudha. Naafi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphina jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan. Maatii isaa dubbisan. Eenyu arra isin dubbise? Eenyu isin gargaare? Jaartiin isaa oggii dhayte fuullisii ni addaatamoo ni ifa. Huccuun isii dhodhootumoo haaree jechuutu itti dhagayama. Yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee ji'eeti itti dhagayama. Wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii tokkotti tokkichattiin si khashari'a khasharii kan qabne
osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennamee asirratti hin dubbadhu waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru sigale taayyee caalaan jiru abadan sabaki yakhanin amma duraawu dogoggoraan ganen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira isin dubbii quban qabdan garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira dahaba oggee harkaa qaban hin beekanii jette oromo nama kana hacaaluu gaafa inni lubbuun jiru irra duuluu turtanii feerroo qeyroo jechuu dhiiftee duruu feerroo jechuunii turtanii bar hacaaluu har'a piroofaayila godhattanii boocha osoo gaafa inni jiru san protect gootanii cinaa dhaabbattanii hacaaluun har'a lubbuun jira jechuudha nu fayyadaa jechuudha taayyees boruu isin dhaga'amuu ta'a gaafa sheeyxaanni kun kuchiise gaafa du'ee biyyee uffate sigale boruu si dhaga'amuu ta'a jechuudha asirra jiraamii wanni isin hacaaluu hundee isarra barreessuu turtan wanni isin miidiyaa irratti hacaaluun jechuu turtan asirra jiraamii arreege inni du'e way hacee hin fayyadu jechuudha namichi osoo biitii sun guutuun dhumtee ifi hafee kursii isarra taa'e namarra kaayyatee miti nama gartee fiilingiin saba kanaa sabni kun qalbina cabaa yaaboo sabni kun yoo kana ta'e gartee waan kana godhe nama qalbii sabni kun na cabajee saba oromootiif kabajaa qabuu miti tuffii malee qaallichi abiyyi janii sila abbaa gadaa jilbiibbachiisee rashan saniifu ummata kiyya wanniin isiniin juu taayyee sagalee ta'a itti aansuudhaan waan takkaan deebii isinii kennuu dhufeerra yeroon ani gartee waan eeltiraa fi masriin faan godhu jiru poosti godhu wayka biyya ganee biyyaa fi abiyyi dabaasii biyyaa fi maarree dabaasii ambar wanniin kana poosti sii godhuuf bar Ijipti deeggaree takka eeltiraa deeggaree takka wayyaanee deeggareetii miti hoolaan gartee qabsoo oromootiin ichi dhaqee biyya si harkaa diiguu deema waboo jabeeffadhu ijaaraminsa kee jabeeffadhu ambiti si qophaawaa jirti jeetiin informeeshina si poosti godhaa jira sigale akka waanin masrii deeggaree akka waanin eeltiraa deeggaree akka waanin biyyattii tiyya iddoo dhaloota kiyyaa Itoophiyaa jibbetti sigale kun biyya ganuudha abiyyi fi biyya adda namni biyya balleessu jiru eeltiraa caala masrii caala sigale abiyyi akka biyyi nagaaf galaana karaa nagayaatiin fudhachuu danda'u keeysoo isaa furatee hayyootaa wajji dubbatee jaawarii wajji dubbatee jaawara asiin kaa'ee lammaa asiin kaa'ee baqqalaa garbaa asiin kaa'ee marroo dirribaaif duuba kaa'ee gaachina godhatee daawwit ibsaa asiin kaa'ee oromoo ijaaree afaan tokko dubbisee sigale galaana fudha ni hadhataniin dhufanii wallaahi ni hadhataniin galaan keeysoo isaa uzoo qulqulleessee akkasitti sigale yessarii qofa walitti qabattee galaana diimaa deebisuu dhiisii jaartii teetuu deeffachuun ni ulfaata namichi biyya diigaa jira arra masriin kunoo wanna jabuutii tan inni wadabatti buufatu kunoo bitatte fudhatte kana siimuun biyya ganuudha suudi arabiyaan gartee buufata taajuraa kan jabuutiin qopheessitee fi hoof fudhadhu jetteen suudi arabiyaan fudhatte kana siimuun biyya ganuudha dhaqee gartee paarlama irratti akka sheekana Huseeni beera keessa taa'ee loluufiin deema maarreefiin deema jee khiniina gartee sammuu akka tokko nama godhu ijeteetiin gartee khiniina hin dhugu namichi oggee haasa'uuf hin beeku sigalee khiniin dhugu sigala khiniina dhugee beera gartee harka dhooysisuuf jecha
خلولون ديم سيقل خلولون ديم لولو فين ديم أجي أكا الترانسي كوبويد أكا تيبل نفسي كوبويد أكا غرتي ديني خيخا أورومو مرسي أوروميا مرسي أكا سي كوباي هم نقودتو وان قدون تيني خلالب خالبو إسا جئتي ننسي كنو قتيني الباتيسا تنسي أومو جرتي جيتين بوست سي قدو جراج بيتي في يوم سومته يو غلانا ديما متيتي سميتنا قباو خنترول قوته بيتي في سي قمتشيفتي ماليسين أكمي سي آرسيتي سيقال كم برودي ما برودو عبر سيقال أما نأمني أرق أبدو فيديو تيجتر جنا موتما دفتوفو ونك عليتشكم بيا إثيوبيا دلقو جرو غفو قدور أما عليتشكم سلاو جلقي سيشافوف ديما رومتي والنساء زيرو تي غافة إنا أوالمي موتما دفتو لوليسي إلترا وجي متي سعودي عربية وجي لوليسي جيبوتي وجي متي فرنساي أمريكا چاينا وجي جيجو سيقال بيا هندا أمني غرتي غوزي أمتي بحر ساني خريفتني غرتي نميچي قياما نخاو ديما جاني فرا بحر غباسني جراني بودو ماو بحر باون ألفاچوف تيسي جيجو موتو ممتيانو نوتي تانا غرتي مراتان بيا بليسي والله لان كنين انجراتو بيا بليسي بحر مال فدا متي غرتي چنكيدا بحرين حقاري سفدو جرا مزمورين امو با غلانو جتي ولفتو مزموري واي ودو فارسو ملي واي سياسة واي سبا مالي بي واي بيا مالي بي ودون تيكنا فكات مدين تيكنا فكات خو مزمورين فرشوت نايتيتو ما ايور مالك درو قبدا فرشوت نايت غلانو جي سيقل مالك ساقي شخانان اني حساب سادواتي رنكاين سيقل خنفا إلالته شود مني واني ديما جرو سنيمتي بيتي نور كابها جرتي سيقل فولو مدرافو وردو فوفي اللي قفو قدوت توتا قبردو ناف سيقل وصو مرو نانگو قبتي مي التران دوايو جي مصري نچي تيسي سودي نچي تيسي اكمت داو مي نايم سيقل خنا قدو جرا قاليچي والله لقاليچ ربوبهي 4 كيلو كل فدو تمرتي قدي وبو خيتي في رايا اتسا خيسا غرتي قنمتي قبدو درير فدو سري فدو اوروموتي افان تو دبسي هيوتا خيتي رديبا قدي قاليچ خن اكا ريفينسا قوشا خيسا لوكسنيت إثيوبيا خيسا لوكسيفسي بوستي سي غدا جرا سيغلا خنا بوستي سي غدا جرا هاي nuti arraamiti deengadda gaafa biitti ganamtee abiyyi baqachuu ka'e viidiyoo takkaa jiratanii nan yoo abiyyi baqatellee yoo abiyyi biyya biroo dhaqellee waliiniin daaraa taajuu viidiyoo takka tan amma faarsee bulaan oofu guyyaa abiyyi baqachuu ka'e isaa wajjiin baqadha malee harkan kennadhu jee wanta gaafa san miira keessa galee akkasitti haasa'e jechuudha gaafa san akkasumatti isaa wajjiin hidhanno ziggoonee hogii nuti gadhaabnu numa akkasin lafa'ee si wajji cilee taanajuu nu seenire hay ni dhumna saba keenya gurguranna nuti teenyaaf dalagannee jiran kijiba saba keenyatti haasoyna osoon duu jirtuutiin misoomte siin jaa osoo buqqa'u jirtuutiin ijaaramte siin jaa osoo badu jirtuutiin tolu jirta siin jaa سيقال أصول لالي جتي جانر أصول كيسة بيخو سيقال هاي سنيفو نميتشي بيا غرتي دبلوماسي نسا زيرو ديبتي دبلوماسي خان إجارو ننغم تكنا مرة فلات سيقال بيا زيرو ديبسي بيا تن إجارو ننغم تكنا مرة فلات چاسا چچب سيفيتي چاسا غرتي غوسان غندان مالين اورومو مخيسا وديغي فيتي چاسا خنا غرتي والامن سيسوف هنگم تكسر رافودت نانو دار امته وند ديره امارا خوبديره ولايتا خوبديره غواغي خوبديره سيگله خنا ديره فيتي خنا ولتي ارارسون هنگم تكسر رافودت سو دفتيو اف دقبو باتي غتيناتي
kafaluu teessu mootummaan itti aanulleen gatiin inni kafaluu taa'u si gale kanaa ol caalaa kafaluu ta'a jechuudha. Si gale amma fakkeenyaaf Barack Obama fudhadhu biyya George W Bush caccabsee lola Iraaqiin daaraa godhee kute biyya guddoo tanaawu Obamaan qiyaamaa hangam takkatti arkee asirra dhaabbadhu laale. Saniifi nuti information dhufu jiru posti si godhaa jirra. Eertiraan si qophaa'u jirti atiis qophaa'e. Oromiyaa tee gartee mootummaa Oromooti maarree Oromooti jinni Oromooti jaankaa Oromooti jettee asii hagooggatteen ciisiniiti si gale qophaawii akkam maal yoo jarri kun nagga dhufe maaliin godhuu qabarratti wal mari'adhu hayyoota kee dhiibii gabbaasii paartii tee dhiibii walitti araarsi si gale amma saa aabaa akka godhan gartu araarsoo biqilaatii fi daawwit ibsa asii wal lolan si gale وانا رول انا اباو ورتي mana murtii waliin dhaabbatan paartiin Oromoo meelaal bakka nuti jiru garuu Gabratsiyoonii fi Isaayyaas nama mileenaa walirraa fixaniiti diina keenya irratti kamitti ummata keenya moosifnarra waliin haasawan keenya kun ammoo ana abaawatti mana murtii waliin dhaaba kana hundaa'u sigale walitti araarfadhu akka wal dhageyan dubbiin sitti adeemtu dubbii jajjabdu sigale dubbii jajjabduun qaallichi gartee keesoo keetillee diigee fixe gandaa waliin naqe kun shawaan wallagga firraa eega kun maarree firraa eega hoggii kana bira hoggii shimallis bira dhage mootummaan teessanii eeggadda jaara sigale kaffiyaaloo wallagga hoggii kaffiyaaloo bira dhufe bakka dhaabaatana wanniin si kaaye akka wallagga ol guurtuu fi jaara namaan gas takka tiraash namaan gas takka gabbu'ee sigale paartii fi hoggan paartii isaa harka dhooytu paartii isaaf dhaabbattu namaan gas takka diigu jiru qaallichi sigale namaan gas takka diigu jiru kana gartee dammaqiitii if keeysaa baasii siin jechaa jirra kana gartee dammaqii dura dhaabbu siin jechaa jirra wadalli faarsee bulaa ka biyya alaatii dhudhuufaa gartee bargar quufee galee bu'aan inni qabu dhuufuu qabu sigale fageessee yaaduun isa bira hin jirtu yaadee dubbachuun isa bira hin jirtu waan arrasi kenne naani liqimsite jettee abbootiin qabeenyaa biyya alaatti itti keeta murtee fi galchite bar warri isin itti rakkattan kun irra guddaa warra itti keetaa ifiin muratinii bar warra namni itti keeta muree biyya galchee yoo itti keeta murtanii addeebiftan qofa isin jala deebanii kana isin faarsee bula jettanii namni jala tattaa'aa jechuudha obboleeyyan keenya hin shawwadamina baharri diimaan dhufu hin jiru namichi abjuu haasawa gaafa Somaalilaandii inni dhaqeen isin hin jeeme wayarra gaafa inni Somaalilaandii ciyaa kute akkanumatti lafaa utaaleetuma gooftaatu gartee manaa maannat dhufe jeetuma namichi hiniin yoo nyaanne mataan akka tokko sigale hiniina yoo nyaanne mataan isaa likkin jiru sosanii lafaa utaaleetuma bahara diimaa jira sigale yoo dhalaa diimtuu galgala arkee rafees bahara diimatti fakkaatti sigale bahara diimaani kijiba malee osoo hoodho jaaniinu hin fudhatu maaliif inni ajandaa uumee waliin bu'insa kanaan umrii dheereffachuu amata hanganaan Itoophiyaa bulchi je'ee lakkaawachuu qofa sigale namni asii wal fixe qaala'insi jireenyaa uummata fixe doktoroonni beela'e barsiisonni beela'e dhimma isaatii miti jechuudha. Milishaa dhiitee kufaa kana uummata irra jaare uummata keenya buusiidhaan gibiraan gidirse sigale amma dardarri Itoophiyaa bar jaartii fuudhuu dhiisi dhalaa bareeda suuraa dhalaa bareedduutu laayikii godhuu sodaate fuudhuun bar waan guddaadha namni suuruma dhalaatu laayikii fi godhuu sodaate laayikiitu sigale hangas takka ummanni keenya gatii kafalu jira hagas takka ummanni keenya ummanni Oromoo rakkachuu jira Oromoo reettuma horbeessa fidhalte taate horbeessi gaafa guddate haadhuma tana eegalaaf haadhuma hobobsaan irriba dhorkaa bar sigale Oromoon reetti gartee horbeessa fidhalte taate saniifu ummanni keenya jabaatee
waraana isaa bira dhaabbachuu hayyoota isaa dirqamatti kennu maali jirtan eega walgahiin siyaatil geggeeffamte maali jirtan sabaa sablamii hojii maali jirtan hayyoonni gabbahee akka dubbatu dhiibbaarra godhu kallattiin akka kaa'amtu dhiibbaarra godhu woboon kana caalaa akka lolu dhiibbaarra godhu